Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Waaqayyo sagannagaatti nu eegee har'aan nu ga'e guddisneen galateeffannaa. Jaalala Waaqayyoo fedha Waaqayyoo ta'e dubbii kana immoo akka nuyi walii wajjin ilaalluuf akka barannuu fi Waaqayyo carraa kana nuu kenneef galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Dubbiin har'a nuyi akka walii wajjin ilaallu Waaqayyo keessa koo kaa'ee gorsa gabaabaa ijoollee maatii ijoollee qabanii fi maatii ijoollee guddisaa jiranii fi ijoollee dargaggoo qaban ijoollee ol adeemtota qabanii fi Waaqayyo wanta jireenya koo keessa kaa'ee waan isin gargaaraa waan isin fayyada jedhu Waaqayyo wanta jireenya koo keessa kaa'ee walii wajjin ilaallaa dursinee Waaqayyoon hin kadhanna akka inni nutti dubbatuuf akka inni nu barsiisuuf dubbiidhuma namaatu hin ta'in hafuurri qulqulluun akka nu barsiisuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Haleluuyaa. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya mootii keenya galanniif ulfinni hoqubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo situ nu jiraachise situ har'aan nu ga'e bara kana keessa akka nuyi jiraannu carraa bara kana keessa jiraachuu situ nuuf kenne yaa Waaqayyo gargaarsa kee nu wajjiniin jiruuf ayyaana kee nu baay'ateef harka eegumsa keetiisa yeroo hundumaa ba'uuf galuu keenyatti nu wajjiniin jiruuf guddisnee si galateeffanna yaa Waaqayyo. Gooftaa jiraataa mee dubbii kee ati nutti dubbadhu yaa Waaqayyo. Dubbiin namaa waan tokkoyyuu jireenya namaa keessatti homaa hojjechuu hin danda'u. Dubbiin kee galuu sagaleen kee garuu yaa Waaqayyo humna qaba. Wanti si biraa dhufu yaa Waaqayyo jireenya namaa geeddara. Wanti si biraa dhufu yaa Waaqayyo jireenya namaa baasa jireenya namaa ijaara. Jireenya namaa keessaa ulfina keef kan hin taane yaa Waaqayyo iddoodhaa kaasa hin xaraga hin qulleessa jireenya namaa. Kanaaf yaa Waaqayyo hafuurri kee qulqulluun nutti dubbatu yeroo kana ati nutti dubbadhu ati nu barsiisi yaa Waaqayyo barsiisaa gaariin barsiisaa dhugaan si yaa hafuura qulqulluu kottuuti nutti dubbadhu. Lubbuu kana dhaggeeffatu hundumaa ati wajjin ta'i gargaari yaa Waaqayyo. Dubbii dhagaan kanaan yaa Waaqayyo jiraachuu akka dandeenyuuf dubbii dhageenya kanaan yaa Waaqayyo waa gochuu akka dandeenyuuf yaa Waaqayyo gooftaa ati laphee keenya garaa keenya qopheessi nu wajjiniin waan jirtuuf waan nu barsiistuuf si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Haleluuyaa. Egaa dubbiin har'a gorsa gabaabaadha. Egaa Waaqayyo nu gargaara maqaa Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Akkuma beekamu akkuma arginu akkuma dhageenyu barri nuyi keessa jiraachaa jirru bara hamaa keessa jiraachaa jirra. Bara bitaa namatti galu bara wanti nuyi namni argu waan jireenyi nuyi arginu wanti nuyi arginu wanta confuse nama godhu. Nuun warra gurguddaa nuun ijoollee iyyuutu hin ta'inii waa'ee ijoollee irratti kan xiyyeeffachuu barbaade ijoollee duwwaa iyyuutu hin ta'in namuma gurguddaan iyyuu barannitti wanta qabatu wal'aaleedha. Isa kana dhugaadha moo isa kana dhugaadha. Dhugaan isa kamiin akka ta'e bara namitti waliisa wal'aale bara confuse nama godhu keessa jiraachaa jirra. Ijoolleen keenya immoo ijoolleen keenya immoo nu caalaa amantiitti dubbii sagalee Waaqayyoota amantiitti waan hin jabaanneef wanti xinnoo isheetu karaarraa isaan kaachisuu danda'a. Maayidha dubbiin sagalee Waaqayyoo Phexros jalqabaa 5:8 irratti of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leenca yeroo beela'u aadaa naanna'uutti nama liqimsu barbaade in naanna'a jedha. Kanaaf yeroo ijoolleen keenya waan qabatan wal'aalanii isa kamtu dhugaaf isa kamtu dhugaa hin taane isa kamtu dhugaadhaaf isa kamtu dhugaa miti yeroo isaan jedhanii hundee gadi fagoo sagalee Waaqayyoo irratti waan hin qabaannee fi seexanaaf kun isaaf karaadha jechuudha. Yeroo isaanitti goomsaa seexanaatiif saaxilamanii yeroo akkasiiti. Waaqayyo garuu nu gargaara. Gargaaraan ijoollee keenya maqaa Waaqayyoo eebbifamu of qabaa dammaqaa yeroo kanatti isaanii nama warra dammaqan miti warra of qaban miti
hundeen isaanii sirriitti gadi fagaate waan dhaabanneef waanuma xinnoo seerraasee isaan kuffisa. Akka manni hundeensaa bu'uurri isaan jabaanne qilleensi xinnoon kuffisuu danda'u akkasuma jechuudha jireenya ijoollee. Waaqayyo garuu danda'a, Waaqayyo garuu amanamaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yeroon kun egaa yerootti seexanni jabaatee tooftaa isaa geeddaree yeroo inni itti hojjechaa jirudha. Bara darbe caalaa barana, waggaa 10 caalaa barana, waggaa 5 dura akka itti hojjechaa turerraa barana tooftaa isaa geeddaree bara inni itti hojjechaa jirudha. Yeroon dhuma isaa akka ga'e beekee, yeroon akka ga'e beekee yeroo seexanni tooftaa isaa geeddaree karaa danda'e hundumaan, karaa miidiyaa, karaa namaa, karaa argate hundumaanii keessumatti immoo ijoollee irratti xiyyeeffate baranni ka'edha. Garuu immoo baratti amantooti rafneedha. Nuuf immoo barri kun bara amantootitti rafanidha. Bara waldaan kiristaanaatti rafteedha. Bara dagannaati kun nuuf immoo. Bara nu itti rafne. Sagalee Waaqayyoo Roomee 13:11 keessaa akkas jedha. Yeroo itti dur amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaadha. Maaloon yeroo itti dur amantan caalaa yeroo dheeraadha ta'a erga nu amanne. Waggaa dheeraa mana Waaqayyoo keessa jiraanne irra ta'a. Isa dur yeroo sana amantan caalaa amma guyyaan fayyinaa isinitti dhiyaateera. Kanaaf yeroon kun yeroo itti isin irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaadha sagalee Waaqayyoo. Yeroo kam yeroo nu itti irribaa dammaquun nurra jiru. Seexan yeroo inni itti dammaqee hojii isaa hojjechaa jirudha. Karaa mana barumsaatiin, karaa adda addaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa ijoolleetiin, karaa matsaafaatiin, YouTube, karaa argate hundumaanii seexanni bara inni itti dammaqee hojjechaa jirudha. Nuyi garuu dammaqnee hojjechaa jirra. Aan dammaqeen hojjechaa jira. Waldaan kiristaanaa dammaqxee hojjechaa jirti. Warri Waaqayyo adaraatti kenne hojjechaa jiru. Dubbii sagalee Waaqayyo warra harka isaaniitti Waaqayyo ayyaanatti kenne, dibatatti kenne hammam dammaqanii hojjechaa jirra. Hammam irratti hojjechaa jirra. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa kaleessaa miteedha. Yeroo isin kaleessa amantanirraa bara nuyi amanne, bara nuyi dargaggoota turre wanti nuyi amma argaa jirru kun hin jiru. Amma garuu waan baay'ee argaa jirra. Yeroo sana caalaa, yerootti dur amantan caalaa amma guyyaan fayyinaa waan dhiyaateef yeroon kun yeroo itti isin irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaanuun jedha sagalee Waaqayyoo. Dammaqaanuun jedha. Isinis jabaadhaa hojjedhaa. Jabaadhaatii warra biyya lafaa keessa jiran, warra dukkana keessa jiran irratti hojjedhaa. Seexanni hojjechaa jira. Nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa ijoolleen keenya kana keessatti qabamanii jiru. Egaa Waaqayyo maal nuun jedha? Irribaa dammaqaatii hojjedhaa jedha. Yeroo dur amantan caalaa amma guyyaan fayyinaa isinitti dhiyaateera nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf dammaqnee mana keenya keessa ilaaluutu nurra jiraata. Kanaaf dammaqnee naannaa keenya ilaaluutu nurra jiraata. Kanaaf dammaqnee jireenya ijoollee keenyaa to'achuutu nurra jiraata. Yeroo baay'ee ijoollee keenya mana Waaqayyoo keessatti guddifna jenna. Maal ilaalaa guddatan ijoolleen keenya mana keenya keessatti? Jireenya keenya irratti maal ilaalaa guddatan? Waldaa keessatti maal ilaalaa guddatan ijoolleen keenya? Humni Waaqayyoo inni Yesuus Kiristoosiin du'aa kaase. Inni hojjechaa ture, inni nuyi dubbifanne. Jireenya keenya keessatti isaa hojjetu argaan guddanne ijoolleen keenya. Hafuurri qulqulluun isaa hojjetu argaan guddanne. Jireenya maatii keessatti, waldaa kiristaanaa keessatti guddatan keessatti argaa hin guddanne. Kiristaanummaan kan isaan beekan ganama sanbata ka'anii waldaa dhaqanii waldaadha sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii galuudha. Torbanitti eeganii waldaa dhaquudha kiristaanummaan kan isaan beekan isaan.
hin dhagaan malee wanti isaan ijaan argan hin jiru. Hojii hafuura qulqulluu argaan guddanne. Kanaaf kiristaanummaan isaaniif homaa miti. Kanaaf kiristaanummaan isaaniif waldaa dhaqanii galuutti fakkaata. Waan humna hin qabne, waan hojii hojjechuu hin dandeenye, wanta jiraataa hin taane, waan aboo hin qabne kana argaa guddatani. Kanaaf yeroo wanta biraa biyya lafaarraa dhaga'an, yeroo wanti biraan gara jireenya isaanii dhufu hiriyaadhaan waan arganiin, wanti addaa, wanti humna agarsiisu, wanti isaan ijaan arguu danda'an, waan isaan gurraan dhaga'an duwwaatu hin ta'in, wanti isaan ijaan arguu danda'an yeroo namni karaa adda addaatti dhufu salphaatti gowwoomfamuu danda'u. Maaliif amantii isaan keessatti guddatanii amantiidhuma sa'atii 2 yookiin sa'a 3 mana sagadaa dhaqanii torbanitti dhaqanii galanidha. Kanaaf ijoollee keenya mana Waaqayyoo keessatti guddifnee kileemii gochuun nama rakkisa. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo gaariidha garuu, Waaqayyo amanamaadha garuu, Waaqayyo jiraataadha garuu. Haleluuyaa! Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf egaa bara kana keessa ijoolleen kan ittiin fudhatamaa jiran, ijoolleen gara amantii keessatti guddatan irraa gara amantii addaatti, gara amantii biyya lafaa fudhatetti, gara amantii warri Waaqayyoo irraa galagalan, warri Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessatti humna fayyisuu Waaqayyoo, aangoo fayyisuu Waaqayyoo, irree fayyisuu Waaqayyoo utuun argin guddatan, garri caalaan isaanii gara isaanitti nam'anitti yeroo kana argatan ijoolleen keenya egaa kanaan liqinfamuu danda'u jechuudha. New Age Movement kan jedhu or New Age Belief, amantii New Age kan jedhu. Isa kan dargaggoota baay'ee liqimsaa jiru. Isa kan ijoollee baay'ee mana Waaqayyoo keessaa baasaa jiru. New Age Belief or Movementiin kuni amantii akaakuu adda addaaf keessaa qaba. Barreeffama tokko yeroo dubbifnu isa spiritual supermarketedha. Amantii adda addaa, Buddhism, Hinduism, Deism, Theism, akaakuu adda addaa walitti fidanii keessaa isa isaaniif ta'u keessaa filatanii amantiidhaaf waan adda addaarraa walitti dhufe jechuudha. Amantiin New Age kuni waa'ee seexanaa waan dhaawun qabu. Hafuura hamaadhaan wanta geggeeffamu jedhanii waan amanan hin qaban. Garuu maal jedha sagalee Waaqayyoon? 2 Qorontos 11:14 irratti seexanniyyuu ergamoota akkas jedha. Seexanniyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaan waan wal alchifatuuf kun waan dinqisiisu mitiidha. Akkamitti dhufa? Ergamaa ifaa fakkaachuudhaan dhufa. Kan itti fufee immoo maadha? Kanaaf hojjetoonni isaas hojjetoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wal alchifatan kun waan guddaa mitiidha. Eenyu? Hojjetootni isaayyuu, hojjetootni seexanaa, namoonni sooshaal miidiyaarraan nama goomsan hojjetoota qajeelinaa fakkaatu. Waan qajeelaa fakkaata yeroo dubbatan, waan nama sana gargaaruu fakkaata wanti isaan namatti dubbatan. Waa'ee New Age kan yeroo dubbatan waan jireenya namaa gargaaru, waan depressionii keessa, waan ijoolleen kun keessatti qaban, yaaddoo dhiphina keessatti qabamanii isaan jiru keessa waan isaan baasu fakkeessanii itti mul'isu. Maaliif? Hojjetoota seexanaati waan ta'aniif. Seexanni immoo maal fakkaachuudhaan dhufa? Ergamaa ifaa fakkaachuudhaan mul'ata. Malee ani seexana hedheetti hin dhufu ijoolleetti. Malee warri kanaan hojjetanis ilaa waan seexanaati kun jedhanii fidanii miti kan isaan dhiyeessan. Ergamaa ifaa fakkaatanii dhufu. Kanaaf salphaatti wal alchisuu hin danda'u ijoollee. Kanaaf salphaatti ijoollee duwwaatu hin ta'ini nama kaaniyyuu wal alchisuu hin danda'u. Egaa amantiin kunii amantii akaakuu adda addaarraa amantii akaakuun adda addaa keessa jirudha. Yesuus jiraachuu isaatti namanu.
garuu akka fayyisaa biyya lafa akka fayyisaa lubbuu jireenya namaatti amanan akka barsiisaa tokkotti amanu wanta inni jedhe matsaafa keessaa kootii godhanii hin dubbisu. Waaqayyo atumtimuyyuu waaqa xixinnootu jireenya kee keessa jira. Suma keessayyuu humnatu jira, enerjiitu jira. Wanta si keessaa ba'ee, wanta si fayyisu, wanta si gargaaru suma keessa jira. Atumtu waaqa mataa keetiiti isa jedhudha amantiin kun. Kanaaf waaqa kana jireenya isaanii keessaa kaasuudhaafi waaqni kun jireenya isaanii keessaa akka ba'ee akka hojjetuufi waan adda addaatti gargaaramu. Akka tarot kaardii dubbisan qabu. Crystal agaa. Agaan kun agaa nama fayyisu, agaa nama eegu. Agaan kun akaakuu adda addaa qaba, hojii adda addaa qaba. Jarri kun yogaa, meditation, psychic, nu biratti akka xibaaraa, xinqolaa waan akkasitti gargaaramu. Egaa yeroo kana hundumaatti gargaaramanii jireenya isaanii duwwaa godhanii jireenya isaanii duwwaa godhu jechuun enlightened gara afuurantiitti ol butamuu waan adda addaa kana yeroo itti gargaaramanii jireenyi isaanii hin baname jechuudha. Waaqni innis jireenya isaanii keessa jiru kuni yeroo kana jireenya isaanii keessa hojii hojjeta jedhanii amanu. Yeroo jireenya isaanii duwwaa godhan kana afuura hamaadhaaf jireenya isaanii banu jechuudha. Waan adda addaan kun wanta afuura hamaatti hidhatee jirudha. Yoo jara warra kana godhan gaafattan garuu akka inni afuura hamaatti hidhatee jiru hin beekan. Maaliif hin beekan? Afuurichi ergamaa ifaa fakkaate waan kana keessaan hojjetuu fi waanuma isaan gochaa jiranitti fakkaata. Waanuma waa gochaa jiran malee kun wanta inni gara afuura hamaatti isaan geessutti hin fakkaatan. Sagalee Waaqayyoo keessaa fakkeenya 14:12 keessaa akka jedhe karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira. Dhumni isaa garuu karaa du'aateedha. Isaanitti karaa qajeelaa fakkaata. Karaan isaan irra deeman garuu karaa du'atti nama geessuudha. Waaqayyo warra kana keessatti qabamanii jiran harki isaa butee abaasu. Harki hundumaa danda'u harki Waaqayyo kana keessaa butee isaan abaasu. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa yoo waa'ee kana waa'ee New Age kana baruu caalaatti baruu barbaaddanii Google yoo gootan hin argitu. Ijoollee warra kana keessatti qabamanii ba'anii dhuga ba'umsa isaanii yeroo baay'ee hin argitu. Caalaatti immoo galtanii qorachuu hin dandeessu. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Kun egaa wanta afuura hamaatti hidhatee jirudha. Ijoolleen keenya egaa utuu hin beekin kana keessa galu. Maaliif humnatu keessa jira? Waan argan qabu. Jireenyi isaanii yeroo banamu, yeroo ofii isaanii keessaa ba'anii gara spiritual realm gara yeroo isaaniitti ol fudhatamantu jira. Yeroo waan adda addaa mushroom yeroo xuuxan, yeroo tarot kaardii kana dubbisan. Kanaafi waan argan qabu. Isan waldaa keessatti guddatanii utuu hin dhaga'an malee waan argan hin qaban. Hojii afuuraa isaa hidhaadhaa hiikamu. Isaa hojii Waaqayyo yeroo inni naafa diriirsu. Humni Waaqayyo yeroo inni seexana baasu. Yeroo dhukkubsataan fayyu. Aangoon fayyisuu Waaqayyo utuu inni waldaa keessatti hojjetu argaa hin guddanne ijoolleen kun. Kanaaf yeroo kana argani dhugaatti fakkaata. Hiika waan argatan karaa kana waan hiika argatanitti fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa mee gara gola ijoollee keenyaa ilaalla. Maaltu jira gola ijoollee keenyaa keessa? Agootti jira dhagaan crystal jiru ruumii isaanii keessa. Kaardiin matsaafi New Age jedhu jira ruumii isaanii keessa. Matsaafi astrology waan akkasii jira.
wanti isaan yoogaa irratti hojjetan irra ta'anii isaan kadhatan sun ispoonjii waan akka maatii jira ruumii isaanii keessa. Maaltu jira ruumii isaanii keessa wanta nu hin beekne. Mee gola isaanii keessa ilaallagaa. Maayidhaa sagalee Waaqayyoo. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaadha. Maayidha. Guyyoonni kun guyyoota hamaa, guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroon isiniif kenname amma itti hojjedhaa nuun jedha. Yeroo baay'ee yeroo Waaqayyo nuuf kenne itti hojjechuun yeroo itti nurra jiru dabarsinee yeroo itti gatii baafnutu jira. Yeroo itti gatii baafnu yeroo Waaqayyo guyyaa nuuf kenne karaa namootaa nutti dubbatee yeroo nuyi garuu isa dhageenye tuffannee karaa kamiinis haa ta'u sanaanis haa ta'u ani beekumsa isinirra caalaan qaba jedhee miti. Garuu waan Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'e waan an argen isiniif isinii baasaa laata? Isin gargaaraa laata? Namni tokko tarii kanarraa hin hafaa laata? Tarii maatii tokko hin gargaaraa jechuudhaan dhufe malee beekumsas ogummaasaas badaa qabaadhee miti. Waaqayyo garuu kana jireenya koo keessa kaa'e nama tokko garuu hin gargaara. Garuu sagalee Waaqayyoo guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniifidha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuun dabarsin itti hojjedhaa. Irratti hojjedhaa, ittiin hojjedhaa. Yeroo guyyaa isiniif kenname sana keessatti hojjedhaa nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo keenya gaariidha. Egaa yeroo arginu immoo yeroo mana isaanii keessatti arginu immoo maanni kun kan seexanaati. Dhagaa kana maal hojii fidde? Akkuma itti guddanne jechuudha. Akka sanatu hin ta'inii yoo mana isaanii keessatti argine waa'ee kanaatti dubbachuu dhiifne kun kan seexanaati yoo jenne kan seexanaa miti waan ittiin amansiisnu hin qabnu kan seexanaa miti waan jedhaniif. Maaliif akka inni kan seexanaa ta'e isin beekan ijoolleen kun? Namatu argaa hiriyootatti himeedhaaf sooshaal miidiyaa irratti arganiidhaa fi piraaktis gochuudhaaf itti galan malee seexana ta'uusaa hin beekan ijoolleen. Kanaaf yoo nu akkas jenneeni moor akka isaanii difensiif ta'an goona. Argineerraa dhagaa wanta adda addaa kun jira ruumii isaanii keessa jira yoo ta'e arginee dhugaa kana wanta isaan dhugaa waan hin taane kana isa isaan qabatanii nummoo dhugaadhaan iddoo buusuutu nurra jiraata. Yohaannis 8:32 dhugicha hin hubatu dhugichi immoo birmadu isaan baasaidha. Yoo dhugaas isaan qabatan dhugaadhaanis isaan qabatan kana dhugaa wanta dhugaa biraatiin yoo iddoo hin buufnu ta'e akkasumattiin kun kan seexanaati kana maaliif goote sana maaliif goote yoo teekkamne ta'e ittu caaraa ribeel godhu. Kanaaf hin argine yoo ta'e jira yoo ta'e mana isaanii keessa ruumii isaanii keessa jira yoo ta'e. Ani itti agarsiisnu humni fayyisuu Waaqayyo akkamitti hojjechaa akka jiru. Waa kiristaanummaan nuyi kiristaanummaan kun waldaa sa'atii 2 duwwaadhaaf dhaquu duwwaa akka hin taane isatti agarsiisnu ijoollee kanatti. Ija isaaniitiin arganii. Isa argaan guddanne sana itti agarsiisne jira guutee ba'e. Waldaa humni Waaqayyo keessatti hojjetu guutee ba'eera. Kanaaf isatti agarsiisne afaan isaan beekaniin yoo ta'es. Yeroo namni fayyutti agarsiisna. Hafuurri qulqulluun akkamitti akka hojjetutti agarsiisna. Nama naafa diriirfatu. Irree Waaqayyo yeroo waldaa keessatti hojjetu itti agarsiisna. Yeroo sana question gochuu jalqabu. Yeroo sana gaaffiin jireenya isaanii keessatti uumama. Dhugaadha se'anii isa wal aalchifaman kana. Isa seexanni dhugaa fakkeesse itti fide kana. Isa kanaan bukkee kunis jiraa laata. Edaa kun kana kiristaanummaan kana jechuu jalqabu. Kanaaf dhugaa isaan qabatanii dhugaadhaan yoo iddoo buusuudhaa baanne itti wal'aansoo qabna ta'e iddoo ijoollee kanaa karaarraa balleessina jechuudha. Bara baraan maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu.
Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo nuyi amanannu Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo nuyi amanannu obboloota koo isa dhageenyarra caala. Waaqayyo Waaqa humni isaa du'aa kaasuu danda'uudha. Waaqayyo Waaqa du'aa kaasuu danda'uudha. Waaqayyo Waaqa naafa diriirsuu danda'uudha. Waaqayyo Waaqa kaansarii fayyisuu danda'uudha. Waaqayyo Waaqa dhukkuba hundumaatti nama fayyisuu danda'uudha. Sagalee Waaqayyo duwwaa keessatti dubbisamne isa dhiifnu miti. Hin hojjeta dubbichi har'as. Haleluuyaa. Hin hojjetarree Waaqayyo har'as. Nu bira ga'ee hin dadhabne obboloota koo. Bira ga'ee fayyisuun dhiisne Waaqayyo. Rakkinichi nu bira jira. Jireenya keenya banna Waaqayyoof. Furri Waaqayyo mana jireenya keenya keessatti hojjechuu jalqabu. Ijoolleen keenya nu keessatti irree Waaqayyo isaa hojjetu arganii. Mana isaanii keessatti gola isaanii keessatti arganii. Waldaa dhaqanii arganii. Sanbata ganama duwwaa giddiidhaan siree keessaa kaasne mana sagadaa geessine waan baratanii mana itti deebi'u duwwaa miti. Waaqayyo waldaa keessattis humni fayyisuu isaa hojjechuu jalqabu. Haleluuyaa. Ha argan ijoolleen keenya waldaa keenya keessatti. Ha argan ijoolleen biyya lafaa humna irree fayyisuu Waaqayyo argaa guddatani. Seexanni goomsin, seexanni nyaatin ijoollee keenya. Amantiin kiristaanummaa akka homaa gatii hin qabne. Humni keessa kan jirre sagalee dhuma Waaqayyo duwwaa dubbifachuu. Kanuma miti amantiin keenya. Haleluuyaa. Kiristoos isa du'a moo'ee ka'e. Kiristoos isa du'a moo'ee ka'etu nu wajjiniin hojjeta. Hafuurri Waaqayyo ammayyuu hojiirra jira. Haleluuyaa. Ammayyuu hojiirra jira. Yoo nuyi tole jenneen hin hojjeta jireenya keenya keessatti. Yoo nuyi karaa banneef hin hojjeta jireenya keenya keessatti. Yoo nuyi karaa banneef hin hojjeta waldaa keenya keessatti. Yoo nuyi karaa banneef hin hojjeta biyya lafaa keessatti. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo sina eebbisa obboloota koo. Nama tokkoon gargaara jedhee namana. Waa tokko malee Waaqayyo gara jireenya keenyaan finne sagalee kana. Kanaaf namni tokko yoo ittiin gargaarame waan guddaadha. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Guddaadha Waaqayyo keenya. Haleluuyaa. Ameen. Kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyo jiraata mootii bara baraa galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyo dur turteedha. Waaqayyo amma jirtu. Waaqayyo bara baraan jiraattuudha yaa Waaqayyo. Irreen kee humni fayyisuu keetii nu bira ga'ee dadhabe miti hojjechaa jira ammas. Anaaf obbolooti koo yoo tole siin jenne. Yoo balbala jireenya keenyaa siif banne yaa Waaqayyo. Yoo balbala waldaa keenyaa siif banne yaa Waaqayyo. Ati hojjetta Gooftaa. Ammayyuu humni kee jiraataadha Gooftaa. Ammayyuu akkuma durii sana hojjettati yaa Waaqayyo. Naafan diriirsita Gooftaa. Seexanii yaa Waaqayyo humna kee jala dhaabachuu hin danda'u Gooftaa. Kan hidhaa seexanaatiin qabame hundumtuu hiikamuudhaaf hin danda'a. Maaliif humni kee ammayyuu fayyisuudhaaf irreen kee ammayyuu hin gabaabbanne yaa Waaqayyo. Jirtati ammayyuu Gooftaa. Garuu nuyi balbala garaa keenyaa sitti cufne Gooftaa. Nuyi garuu karaa si dhowwanne Gooftaa jiraata. Nuyi garuu dhiibnee gassi baafne jireenya keenya keessa. Maaraas kala badiya nama gandoora krooma gana ma'iida. Leerrama gana ma'iida laba gandoo Gooftaa. Miirra gadiya laba gandoora krooma gana ma'iida. Gooftaa. Yeroo jidhuma jala ga'eera. Nuyi garuu dagannee rafneerra yaa Waaqayyo. Nuyi garuu daganneerra Gooftaa. Rafneerra yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesuusin irriba kana keessaa kan nu dammaqsu hafuurri kee nuuf dhufu yaa Waaqayyo.
waaqayyo dammaqnee kadhannee ijoollee keenya ilmaan keenya yaa waaqayyo harka afaan bineensichaa keessaa bunnee oolchuu akka dandeenyuuf waaqayyo bara hamaa dhufaa jiru kana keessaa ijoollee keenya bunnee oolfachuu akka dandeenyuuf yaa waaqayyo warra dammaqnee kadhannu akka taanuuf ayyaanni kee nuuf baay'atu yaa waaqayyo. Xoomaaf kadhataan yeroo keenya gooftaa fuula kee duratti akka dabarsinuuf waaqayyo sooshaal miidiyaa irratti dabarsuutu hin ta'in waaqayyo miilla kee jalatti yeroo keenya akka dabarsinuuf maqaa Yesuusiin abbaadhaaf haadhotiidhaaf hubannaa nuuf kenni yaa waaqayyo. Nuuf kenni ijoollee keenya bunnee akka oolchannuuf yaa waaqayyo. Ee gooftaa waan hamaan dhufa akka jiru nutti dubbatteettati gooftaa karaa adda addaa dhageenyeerra ta'a waaqayyo isa nuyi hamaadha jennu caalaa koovidii caalaa yaa waaqayyo wanti hamaan dhufa akka jiru nutti dubbatte gooftaa. Kana jalaa kan ba'uu danda'u warra maqaa kee waammatan duwwaa akka ta'e nutti dubbatte abbaa. Warra dammaqnee waaqaa kee waammannu warra yaa waaqayyo gooftaa maccaa jireenya keenya foon keenya gabbisuutti of hin laanne warra yaa waaqayyo xoomaaf kadhataan fuula kee dura turan nu godhate yaa waaqayyo nu gargaari mootii jiraata haleluuyaa. Shalaba ganama diyanama gandoora krooma ganama idaa. Leeraba ganama diyanama gandoo Yesuus maqaa Yesuus Kiristoosin ijoolleen yaa waaqayyo gooftaa amantii biyyi lafaa duukaa bu'e kana waaqayyo gooftaa amantii afuura hamaadhaan hoogganamu kana keessatti qabamanii ijoollee jiran maqaa Yesuus Kiristoosin ijoollee amantoota yeroo kana buttee baasuun jaalala kennuuf haa ta'u yaa waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosin goomsaan seexanaa kun yaa waaqayyo goomsaa seexanaa kana akka isaan hubataniif hubannaa kenniif ijoollee kana keessatti qabamanii jiraniif yaa waaqayyo gara isaanii dhaqeeti gooftaa. Dhaqi qalbii isaaniitti dubbadhu dhaqi yaada isaaniitti dubbadhu yaa waaqayyo. Maara diyaas keela ida magandoora gooftaa. Rima gaya laba diana magando abba ruba gaya laba ida ma ruba skela diana magando Yesus I prodia skela ida ma ruskana ma ida na magando waaqayyo. Riba gando maqaa Yesuus Kiristoosin humni diinaa humni seexanaa humni diiyaabiloos ijoollee kanaan qabateeru hafuura kanaan wal dhaalchiseeru amantii kanaan wal dhaalchiseeru maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya isaanii keessaa kan rukutame haa ta'u. Ba'i maqaa Yesuusin jireenya ilmaan keenya keessaa rukutame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin gadhiisi sammuu ijoollee keenya gadhiisi qalbii ijoollee keenya gadhiisi jireenya ijoollee keenya si abboomna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin gadhiisi si ifanna maqaa Yesuusin seexana ifadhaa innis isin dhiisee hin baqateedha maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya ijoollee keenya keessaa si ifanna ifatami maqaa gooftaa Yesuus gadhiisi bara isaanii gadhiisi jireenya isaanii gadhiisi sammuu isaanii maqaa ilma waaqayyo isa jiraataatiin. Waaqayyo galanni siif haa ta'u waaqayyo ulfinni siif haa ta'u waaqayyo hooqubaan siif haa ta'u waaqayyo ililleen siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuurri kee inni jiraataan sun waaqayyo inni ammayyuu hojjechaa jiru jireenya namaa keessatti jireenya ijoollee kana keessatti hojii isaa jalqabu waaqayyo bara dhumaa kana keessatti waaqayyo gooftaa ijoollee kana afaan diinaa keessa butii baasii waaqayyo bara dhumaa kana keessatti waaqayyo nus warra dagatanii rafan utuu hin ta'in warra dammaqan nu godhe yaa waaqayyo wanti nuyi arginu waaqayyo ufaatiin kee akka dhiyaate nutti mul'isaara wanti nuyi dhageenyu ufaatiin kee akka dhiyaate nutti mul'isaa jira waaqayyo. Marabaga yadia labagando abluba shigadia ela mama Yesus Kristos hallelujah dammaqsi waldaa kiristaanaa gooftaa
dammaqsi amantoota kee waaqayyo waldaa kiristaanaa biyya lafaarra jiru dammaqsi gooftaa jiraata amantoota dammaqsi Yesuus Kiristoos nu dammaqsi waaqayyo jiraata lubaas kadiyaa la mama Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u hooqubaan siif haa ta'u ililleen siif haa ta'u kabaji waaqarratti lafarratti siif haa ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos bara baraan maqaan kee eebbifamu hafuura waaqayyo jiraataa galanni siif haa ta'u waan nu barsiisteef galanni siif haa ta'u waaqarratti lafarratti maqaan kee eebbifamu waaqayyo si galateeffanna abbaa keenyati gooftaa keenyati mootii keenyati Yesuus galanni maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Amen. Hallelujah. waaqayyo sina eebbisu saba waaqayyo nutti dubbateera jedheen amanaa egaa ammayyaanni waaqayyo naa baay'atetti egaa waanuma waaqayyo natti kenneesini wajjin hirmaachuun yaala subscribe godhaa yeroon maxxansu akka arga yeroon waan barsiisa gara biraa fidee dhufu akka argattanii fi nama wajjin immoo waliin gaa nama beektaniin gaa nama gargaarattanii yaaddaniin gaa karaadhuma dandeenye sagalee waaqayyo labsina haleluuyaa karaadhuma dandeenye warra dukkana keessa jiranitti wangeela waaqayyo labsina karaadhuma dandeenye miidiyaa karaadhuma arganneen lafa hojii keenyaatti karaarratti karaadhuma arganneen tiraaktii kennuudhaan Yesuus jaallate jechuudhaan kanumatu nurraa eegama bara dhumaa kana wanta nutti kennameen hojjechuu nurraa eega waaqayyo wanta nurratti hin kennine waaqayyo nurraa nun gaafata wanta nutti kennetti garuu nu gaafata waaqayyo qanii tokko waan natti kennetti na gaafata waan isinitti kennetti isin gaafata galanni bara baraan isaaf haa ta'u waaqayyo gaarii kana ulfinna ta'u waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa haleluuyaa guddaan isin jaalladha waaqayyo sina eebbisu nagaa waaqayyooti egaa subscribe gochuun irraanfatinaa share namaa gochuun irraanfatinaa eebbifamaa haleluuyaa